isiniif qabadhee dhufeetiniin jira jechuudha. Har'a garuu aga amma isinirraa turuu kootiif baay'ee dhiifama guddaa isin gaafadha. Egaa haaluma hojiitiin qabamee kanaan biizii ta'ee isinirraa ture dhiifama naaf godhaa hundi keessaniyyuu. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii fayyaa qabdanii jirtu jiruun jireenya akkamii ana bira wanti hundinuu gaarii galata Rabbi anaaf haa jiraatu. Egaa gaafii isin na gaafattan hunda keessaniifuu isinii qabadhee dhufeetiniin jira. Egaa gaafiin keessan hundi keessanuu wantoonni isin na gaafattanii wanta ulfaatus miti waan gaafiillee namatti ta'u miti akkasuma immoo namni irraa hin beekne takka gaafii itti ta'ee raawwatee nama gaafachuu danda'an beekamu kaleessa gadamtuusaa kanuma turre waan ta'eef gaafii namatti ta'uu danda'a jechuudha. Wanuma gaafii hin taane takkatu gaafii namatti ta'a. YouTube'n dhuguma maallaqa namaaf kaffalaa. YouTube irraa akkamittiin maallaqa argachuu dandeenya? Haala kamiin argachuu dandeenya? Yoo maal goone akkamittiin haala kamiinidha kan irraa argachuu dandeenyu? Yoo maal goonedha? Yoo maal guuttannedha? Maal nu gaafata kan jettaniif jechuudha. Ani akkuma keessan kanaanis kana dura soba malee jechaatiin hin ture jechuudha. Soba malee dhuguma YouTube'n namaaf kaffala, oma namaaf hin kaffalu, yaada odeessu oma wanti namaa kaffalu hin jiru jechaatiin hin ture jechuudha. Osoon itti fayyadamin jechuudha. Osoon akkuma keessan kana channel osoon hin banatiin jiru jechuudha. Haa ta'u malee gaafan jabaadhee raawwadhee akkuma nama tokkoonis hojjechuun qaba. Akkuma nama tokkoonis waan namni argate kana argachuun qaba, barachuun qaba jedhee raawwadhee tattaafadhee ka'ee bakka yaade sana ga'ee annatti mul'ate jechuudha wanti kun. Yookiin immoo wanti namoonni irraa fayyadamaa turan yookiin immoo namoonni jechaa jiran kuni ifa naa ta'e jechuudha. Kanaaf iyyuu isiniif amma wanti hundinuyyuu isinitti utubaa ta'ee dhaabachuu danda'a jechuudha. Yookiin immoo dhakaa ta'ee isin dura taa'uu danda'a. Sababni isaa waan irraa hin beekneef jechuudha. Amma fakkeenyaaf YouTube irraa maallaqa argattu, maallaqa kana argisiisaa, maallaqa kana irraa argattu jennee yoo isinitti himne soba jechuu dandeessan. Sababni isaa anis akkana jechaatiin hin ture waan ta'eef jechuudha. Kanaaf iyyuu chaanala kana laalaadha. Chaanalli kuni kan kootidha. Siggeen kan jedhu kuni jechuudha. Chaanala kanarraa agam yoo ta'e ji'atti $100 kan dhabu jechuudha. Agam yoo ta'e olis ta'e gadis ta'e jechuudha. Garbachuudhaaf Rabbiin tokkichi kan na arguudha mitire. Ji'atti agam yoo ta'e chaanala kanarraa $100 tokko dhabu. $100 naa darba jechuudha gara akkaawuntii kootitti. Agam yoo ta'e jechuudha kanayyuu gadi qannasee isinitti himaa jira bara. Maaliifiin $200 naa dabarsa, 100 fi wayi naa dabarsa yoo isin hin jedhe na amanuu dhiisuu dandeessu jechuudha. Tayyib. Anga inni naa dabarsaa jiru immoo ilaalaa kunu. Anga inni naa dabarsaa jiru jechuudha. Anga dabarsuu ji'aan baanaarii isaa asirratti hin kaa'aa jechuudha. Kanaaf iyyuu kabajamtoota hordoftoota koo ani yoo waan akkasiin hin jiru akkasuma immoo warreen waa'ee YouTube kanarraa beeksisan yookiin immoo barsiisanii maallaqa isaa kana akka kana isinii argamsiisa maallaqa irraa argattu jedhanii gaafa barnoota akkasii kana barsiisanii soba isinitti fakkaatin jechuudha. Dhugaadha. Dhugumaan jabaattanii dhugumaan jechuudha. Dhugumaan jabaattanii gara fuulduraatti deemuun qaba. Fuuldurri koo ifadha. Gara fuulduraatti tattaafadhee darbuun qaba jettanii raawwattanii hin hojjettu taanani bakka yaaddasan inuma geessanii jechuudha. Dhugaa Rabbiin tokkichi kan na arguudha. Anis akkuma keessan kananii jecha akkasiin odeessanii dhuguma amma kan argatanii akkamitti $100 ji'aan akkamittiin argatan 50 yoo argatan 10 argatan jechaan ture jechuudha. Sababni isaa waan ofii kooti irraa hin beekneef yoo ta'u irraa beekee akkasiin jedhu garuu amma ergan irraa baree erga waan hunduma barii dhandhama nyaata takka ijaan ilaaltee akkasittiin baruu hin dandeessu gaafa qammaste yoo ta'e malee jechuudha. Kanaaf iyyuu anis amma qammaseera waan ta'eef naa galteetti jechuudha wanti hundinuu naa galteetti. Kaleessa warroonni hiriyoota kootii akkasuma immoo namoonni kun kan akkas jechaa turanii dhugaa akka taate naa galteetti jechuudha. Kanaaf isinillee akka dhugaa akka ta'e isiniif galtu dhugaadha jedhaa fudhadhaatii namoonni hojii kanarratti hojjechuudhaaf yaada qabdan namoonni hojiin kun gara fuulduraatti gara lafa guddaa na geessisuu danda'a iddoo guddaa ittiin ga'uu danda'a jabaadhee irratti hojjedhee yoo isiniif danda'ame viidiyoo mataa keessanii jechuudha viidiyoo mataa keessanii irratti hojjettan taana haala bareedduu takkaan jechuudha kan isiniif lakkaa'u akkasuma immoo soba intinillee hin qabdan jechuudha sodaan qabdaniif keessaan fakkeenyaaf viidiyoo garagaraa bakka garaagaraatirraa warreen fidaa jiru kuni keessa keenya sodaan hin jirti sodaan keessa keenya jirtu maa inni tarii viidiyoon kun kan namaati jedhee nu qabuu danda'a
tarii waan tokko nurratti gochuu danda'a. Chaanaala keenya nurratti agguruu danda'a. Oduma kana jennu viidiyoo namaaf finnee gallakkisna jechuudha. Harkuma sodaatiin finnee gallakkisna jechuudha. Kun hundinuu immoo kan ta'uu qabu innaa kamidha? Yeroo kam? Yeroo eessa gahedha? Jalqabuma kanarraa jalqabee maallaqa namaaf kaffalaa miti. Jalqaba kanarraa jalqabee maallaqa isiniif hin kaffalu. Tokkoffaa irratti kan isin barbaachisu maalidha? Sabiskiraayibiin keessan 1000 gahuudha jechuudha. Chaanaaliin keessan sabiskiraayibiin isaa 1000 gahu. Lammaffaa irratti sa'aatii 1000 isiniif guutuu. Sadaffaa irratti hanga inni moonii isiniif ta'utti viidiyoo nama kamiitiyyuu viidiyoo alarraa fiddanii chaanaala sanarratti gadi lakkisuu dhiisuu. Hanga inni seera isaa isiniif guuttatutti yookiin immoo hanga inni moonii isiniif ta'utti jechuudha. Viidiyoo nama kamiitiyyuu jechuudha. Viidiyoo namaa fiddanii irratti gadi lakkisuu dhiisuu. Yoo tarii akka carraa ta'ee hiriyoonni keessan akkas kaameraa kaawwatanii viidiyoo waraabanii ofii isaaniitii isiniif ergan yoo ta'e malee viidiyoo namaa liivirraa waraabdanii akkasuma viidiyoo namaatirraa gadi daawulood gootanii fiddanii irratti gadi lakkistu yoo taatan sa'aatii keessan 4,000 guuttattanii sabiskiraayibii keessanii 1,000 guuttattanii seera hundumaa gaafa isin xumurachuudha jettanii duubatti isin deebisuu danda'a jechuudha. Moonii isinii fudhachiisuu dhiisuu danda'a. Isinii fudhachuu yookiin seera yoo ta'u isinii guutuu dhiisuu danda'a. Sababa kanaaf iyyuu maal gootan isinii hanga inni seera isaa isiniif guuttatee isin fudhatutti viidiyoo mataa keessanii irratti hojjechuu jechuudha. Sanaan boodas isiniif danda'ama yoo ta'e viidiyoo mataa keessanii irratti hojjechuu. Viidiyoo mataa keessanii yoo irratti hojjettanii haalli kaffaltii isaallee daran isiniif dabala. Sababni isaa viidiyoo sana namni biraa itti fayyadamne waan ta'eef jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo garaagaraa bakka biraarraa yoo finnee nuti gallakkisnu viidiyoon nuti finnee gallakkisnu kun akka carraa ta'e fakkeenyaaf viidiyoo liivirraa waraabne liivii tiiktookirraa haa ta'u. Akka carraa ta'e namoonni ana dura waraabee gadi lakkise yoo jiraate viidiyoon sun kan nama sanaati. Akka waan ani viidiyoo nama sanaa fidee raawwadhee chaanaala koo irratti gadi lakkiseetitti kan ilaalamu. Maallaqni nama sanaa herreegamuu fi anaaf herreegamu qixa miti. Sababni isaa akka waan ani viidiyoo namaa fidee gadi lakkiseetitti naaf ilaalamaa jira waan ta'eef jechuudha. Waan namni sun dura gadi lakkifateef. Sababa kanaatiifuu gaafa seera isaa guuttattanii jettanis viidiyoo mataa keessanii hin dandeessu taanaan ID mataa keessanii baafattanii waan silaa barsiisuun qaba saba kana fuulduratti waan takka qabadhee dhufuun qaba waan saba kana barsiisu yookiin immoo wantoota adda addaa jira miti waa baay'eetu jira jechuudha. Addunyaa kanarratti namoonni waa baay'ee sammuu isaanii keessatti qabatanii jiran garuu gadi baasanii itti fayyadamuu hin danda'anii malee. Kanaaf iyyuu namoonni chaanaala haaraa banattanii itti fayyadamuu barbaadan seerota kana seeraan eeggattanii guuttattanii gara fuulduraatti adeemuu dandeessanii isiniin jira. Gaafiin isin na gaafattan naafin hunda keessanii isiniif deebi'e jedhee abdiin qaba. Akka carraa ta'e immoo gaafii keessan yoon irraanfadhee jiraadhee dhiifama naaf godhaadha. Yoo wanti isin na gaafattanii wanti hafe tokko jiraate yeroo biraa deebi'ee viidiyoo isiniif waraaba. Ammas immoo gaafiin qabdan yoo jiraate komentii jalattis ta'e gara keessattiin ta'e dhuftanii na gaafachuu dandeessanii gaafii keessaniif immoo waan liiv irratti deebi'u yoo ta'e yookiin akkanuma waan viidiyoodhaan isiniif deebisuu ta'e viidiyoo isiniif waraabee viidiyoo isiniif deebisa hunda keessaniif iddoo tokkotti waan immoo gara keessattiin isiniif deebi'u yoo ta'e atattamummaan gara keessattiin yeroo sanatti isiniif deebisuu hin danda'a. Chaanaala banachuu yoo barbaaddan immoo qottatii na gaafadhaa. Akkaataa isin chaanaala itti banattan viidiyoo isaa isiniif hin kenna jechuudha. Akkasuma immoo chaanaala banattanii guddifachuu yoo barbaadan beekii adda addaatiin namoota faana wal damartanii guddifachuu barbaadan isaafillee qottatii gara keessatti na gaafadhaa. Gareetti isin dabalee raawwadhe garee sana keessatti namoota adda addaatiin wal damartanii chaanaala keessan akka sabiskiraabeessaa kuma isiniif ga'uu fi wal damartanii wal guddisuu dandeessu jechuudha. Kanaaf iyyuu hundi keessanuu akka carraa ta'e namoonni haaraan akka chaanaala kanaa dhuftan sabiskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'aa. Warri maatii kiyya taatanii jirtan immoo laayik gochuudhaan na jajjabeessaa laayik sheer gochuudhaan kana hundumaa gootaniif galatooma. Namoonni baay'een keessan viidiyoo ni ilaaltanii garuu laayik hin gootanii sababa maaliif akka ta'e hin beeku. Akkuma isinitti tole gochuu dandeessan rakkoo hin qabu dirqama hin qabdanii kana hundumaa waan gootaniif guddaa galatooma. Fayyaa nagaa naaf ta'a hanga marsaa biraatiin walitti deebinee dhufnutti turtii gaarii yooyyaa.